hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin immoo tabsaa dheeressaati. Ajjecha nama tokkootiin jalqabee diddaan uummattoota gurraachaa Ameerikaa kaabaa kana gara guyyaa 10 jeeqaa jira. Ammallee itti fufeetu jira. Jeequmsi kun irra guddaatti United States keessatti jalqabee isa irra darbee biyya ollaa kunoo kan akka Kanadaa fa'aattu bifa gargaarsaatiin babal'achaatuma deemaa jira. Dhaabachuurra itti finiinaa deemaa jiru fakkaata. Kana malees jireenyi uummattoota kanaa uummattoota gurraacha kanaa Ameerikaa kaabaa kanatti gara waggaa 200tiifuu diddaadhaaf mormii akkasiirraa qulqullaa'ee hin beeku. Jijjiirama amma tokko arganitti hin jiraataa jiran kanas kan argatan diddaadhumaaf mormii addaan hin citin irraatidha. Haa ta'u malee diddaan uummattoota kanaa mormiin uummattoota kanaa diddaa uummata Oromooti wajjin hagam wal fakkaata laata? Eessarratti wal fakkaatu garaagarummaan isaanii hoo? Uummanni keenya hoo diddaa kanarraa maal barachuu danda'a laata kan jedhuu fi qabxiilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko tokko ilaaluuf jennee keessumattuu qabannee dhiyaannee jirra. Piroofeesar Asaffaa Jaallataati. Piroofeesar Asaffaan Yuunivarsiitii Tenesiitti piroofeesara sooshiyooloojii fi qo'annoo waliigala addunyaaf kan Afrikaati. Keessumoota keenyaa fi haaraas miti amma tokko wal yaadachiisuudhaaf jechaadha. Isin akkan waliin turtan kabajaa isin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarraa. Dr. Asaffaa Hundarra yeroo keessanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jechaan iyyuu mee otuu dhimmicha mariidhaaf qabannee yaadne kanattuu hin darbi waan tokko akka laallee jennuun iyyuu barbaada. Hundi keenya akka quba qabnu waggoota lamaan asaanan kan Itoophiyaa keessatti piroojeektii Minilik waggaa 150 duraa sana akka isaanuu nuuf ibsaa jiranutti kan jalqabamee karaattaa fi bara Minilikis bara Haile Sillaasee hanga tokko tuufee bakka tuunga hin kanafe bara Dargi mootummaa akka malee dadhabee bara Ihaadigis akkuma kana kan faallaa sanaa ta'e haalli mirga saba sablammootaa amma tokko ibsu waan jalqabameef dhufee kanaaf iyyuu lafaa kaafnee tarkaanfachiisuudhaaf kan jedhuun karaa wal qabateen waanuma ajaa'iba ta'an hedduu dhagaa jirra. Keessumaa waanuma qaanfachiisaan tokko tokkoyyuu keessaa uummata Oromootiif. Kana keessaas tokko gabaabaadhumatti namoota sirnoota kana wajjin yeroo adda addaatti hiriiraa turan kan uummanni Oromoo akka diinaatti ilaalu kaasanii akka gootaatti dhiyeessu. Amma garuu amma ji'a lama tokko immoo kas gaheera. Sana caalaayyuu immoo waanuma nama ajaa'ibu biyyuma kanayyuu uummanni Oromoo weeraraan jalqabe weeraraan fudhate weeraraan argate kan jiru tokko aangawaadhuma humna amma aangoorra jiru warra OPDO duraanii warra PPR kanaan dubbatamee dhagahame. Egaa kuni akka tasaa karaa nam tokko gadi ba'ee dhagahamu malee keessaan waan dabballoonni faanis irratti leenjifamanii yaada kan akka faffacaasan waan godhame fakkaata. Akka tasaatti waan ka'e miti. Kun immoo isinis hundumtuu quba qaba. Egaa warri uummata kana humnaan cabsee bite takkaa waan uummata kana waan gaarii dubbatee hin beeku. Seenaasaa, aadaasaa, waan hundasaa eenyummaasaa daddabsee mimicciiree ofiis barreessee dubbisiisuu addunyaatti beeksisuuf yaalii gochaa ture. Sana keessaa waan akka miiziin tokko jettee tokko kan akka dhugaattuu established ta'uudhaaf kan dhiyaate Oromoo migration kan jedhu tokko fa'aa jira. Sunumtuu kan dabee dhiyaate dhagaa akka Oromoo ilaalutti. Yaanni nama Oromoon biyya kana weeraree kun immoo keessattuu isa bara jaarraa 16ffaa tokko Oromoon biyya isaa deebisee qabachuudhaaf lola inni godhe wajjin kan wal qabate fakkaata. Meeshee kana lolli sun lola akkamii akka ta'ee fi amma immoo yaada isaanii kaasanii asiifachii adeemsaa jiran kanaa wajjin wal qabatee waan seenaa keessatti beekamu keessuma deebinee akka yaadannuuf keessaa immoo dhaloonni amma jiru kun olola akkasitiin akka malee burjaajaa waan jiruuf kanuma dhaloota kana tasgabbeessu karaa yaadaatiin waanuma dhaamsa darbuu qabu asirratti akka himtan barbaade. Namni
warra mootummaa biyya bulchina jedhanii yookiis immoo warri OPDO yookiis PPF hin jedhan waan akkasii yoo odeessan baay'ee nama dhibu. Maaliif waa'een biyya Oromiyaa waa'een uummata Oromoo dantaa isaanii miti. Dantaan isaanii namuma fira argatanii wajjin uummata Oromoo gurguratanii aangoo argachuudhaaf horii argachuudhaaf wanta deemaniif seenaa Oromoo jallisanii haasa'uun ideological warfareidha Oromoo irratti. Ideological warfare kun Oromoon biyya hin qabu biyya namaa qabatee jettee akka inni afaansaa qabatee gattaa'u sodaachisanii. Maalirraa dhufe kun habashooti yeroo baay'ee yeroo Oromootti ka'anii duriyyuu diidaa dhuftee yoo itti cal jettee hin teessitee biyya kanaa si ariina kan jedhan yeroo baay'ee propaganda akkasii dhaga'aa turre. Kan nama dhibu immoo warri teellaa dhufanii diidaa dhufanii biyya sana qabatan maqumti habashaa jedhamu. Habashaa jechuun mixed sanyii walitti baqe jechuudha. Warra biyya Middle East dhufee fi warra Afrikaa keessa jirutti ol fuudhee mixed ta'e jechuudha. Warri kun warri diidaa dhufee kan isaan beekamu jalqaban iyyuu jaarraa 11ffaa keessatti fakkeenya Amaaraaf Oromoon kanatti dhufuu jalqabee gara jaarraa 11 keessatti. Kana dura hin jiran maqaan isaanii iyyuu kana dura uummata Kuush jedhamu Abisiiniyaa keessa warra akka Qimaant, warra akka Agoo, Zaagwee Daayinaastii kan jedhamu kan biyya sana bitaa ture duraan. Amma 12th centurytti isaan irraa aangoo qabataniitu achi ka'anii cimuu jalqaban. Kana dura fakkeenya hammannaa seenaa Oromoo laallee Oromoon jaarraa 5tti jaarraa 5tti Blue Nile samma jedhamu mormor iddoo sanatti gadaa isaa kabajatee gadaadhaan bulaa ture. Seenaa fagoon narra deemne. Garuu isa caalaayyuu seenaa beektota lama Profeesar Mahammadii fi Profeesar Makuriyaan katabanii isa durayyuu adeemsisaniitu akka Oromoon biyya gara kaabaa keessa jiraachaa turan Habashoota dura akka isaan jiraachaa turan himu seenaan isaanii. Kan Oromoo jaarraa 5 kaasee naha ilaalle jaarraa 5tti kaasanii uummata Oromoo gadaa isaanii haaromsuudhaan gadaa lammaffaa kan isaan haaromsanii jaarraa 5 fi 8 gidduutti Odaa Nabeetti. Odaa Nabee hoggaan sana yeroo sana Habashooti karaa olii kana totochoo jalqabaniiru. Achi Oromoon jaarraasaa gadaa immoo gadaasaa Odaa Roobareetti kabajate. Achi ka'ee madda walaabutti kabajate jaarraa 12ffaa keessa. Achi yoo ka'u jaarraa 15ffaa keessa hoggaanii jaarraa 15ffaa keessa jaarraa 16ffaa keessa diinni itti hammaatu jalqabe Oromootti biyya masaa kana keessatti biyya Oromoo jedhaa yeroo sana biyya Oromoo kana keessatti karaa gararraa Christian Empire Builders warra jedhaman Habashooti. Karaa Isti immoo karaa ba'aa Muslim Empire Builders karaa Somaaliyaa uummata Oromoo gidduutti cafallaqanii balleessuuf hawqa'an 1518 fi 1519 gidduutti dubbiin nutti hammaateera. Karaa gararraa karaa garanaa diinoti nutti hammaatanii nu cabsanii nu balleessuuf jedhu biyya keenya nurraa fudhachaa jiru maal wayyaa jedhanii ji'a ja'aaf ta'anii konferensii godhan General Assembly godhatanii murtoo guddaa murteessan. Tokkoffaa biyya keenya kana sadiin nurraa fudhachaa jiru kana deeffachuudhaaf jaarmaa cimaa qabaachuu qabnaa, loltuu cimaa qabaachuu qabnaa jedhanii loltuun sana yeroo sana qondaala jedhamu qondaala Oromoo yookiis immoo Oromoo Liberation Army National Defense Force sana jabeessanii ijoollee waggaa 16 hamma 24tti jirtu hunda ishee leenjisanii akka isaan lola Liberation War calqabanii biyya isaanii kana deebisanii ijaarratan godhanii jechuudha. 1522 fi 1100
kuma tokkoof ja'a 18 gidduutti yookiis immoo 1520 to 16 gidduutti loliisa buttaa 12 godhanii Oromiyaa sadiin irraa fudhate kana deebisanii ijaaranii biyya Oromiyaa kana lafa isaanii qabatan. Kanaaf hunda durayyuu habashoota durayyuu biyya Oromoon biyya sana qabatee biyyi sun kan Oromoo ta'uusaa biyya Oromoo kan jedhamu kun ta'uusaa lolanii deeffatanii biyya isaanii ijaarratanii jechuudha. Biyya kana ijaarratanii diina warra Islam Empire Builders, Christian Empire Builders ofirraa dhawanii ummati Oromoo ummata jabaa ummati namni tokkollee itti roorrisuu hin dandeenye cimee jaarraa 16 amma 19 amma rakkaa 19 biyya isaa kana deeffatee qabatee utuu ta'aa jiru jaarraa 19ffaa keessatti waan guddaatu biyya lafaa irratti ta'e. Waan guddaan kun kapitaalizimii sirna kapitaalizimii jedhamu Awurooppaadhaa ka'ee biyya Afrikaatti babal'achaa dhufu habashooti dur Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye faranjoota harma hodhanii warra akka British warra akka Faransaay warra Ingilizii harma hodhanii qawwee argachuudhaan gorsa argachuudhaan dippilomaatik gargaarsa argachuudhaan Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye kana cabsanii harka isaanii jalatti gashanii biyya Oromiyaa jedhamtu biyya Oromoo haqanii Itoophiyaan empire biyya Oromoo irratti ijaaranii jechuudha. Kanaaf propaganda warfare godhaa deemu. Maaliif godhaa deemu? Akkuma ollaansoon Oromoo cimaa deemuun Oromoon biyya isaa deeffachuudhaaf cimee jabaatee gara fuulduraatti adeemuun isaan soba waan hin taane homuudhaan ajandaa adda addaa homuudhaan nafxanyootii fi ijoolleen nafxanyootarraa dhalatan jibba Oromoo kan qaban Oromiyaa kan balleessuu barbaadan ajandaa akkasiin dhufanii biyya keenya balleessuu barbaadu. Kanaaf niyoo nafxanyaa government kan ammaa kun yoo akkasittiin propaganda akkasii oofee wanta nama jaabu miti. Maaliif Oromoo cabsanii biyya Oromiyaa jedhu kana balleessanii habashoota alaa fi faranjiidhaaf abbaa fedheef kennanii aangoo isaanii qabatanii sooromuu barbaadan wanta barbaadaniif. Kan isaan prosperity party kan hin jedhaniyyuu ummata sooromsutu hin ta'in ofii isaaniif sooromanii akka biyya adda addaatti akkuma Tigreetti hogganoota Tigree sooromanii horii Oromoo saamanii sooroman isaanis immoo Oromoo saamanii karaa danda'ameen ummata Oromoo cabsanii bulchuudhaafitu waan propaganda akkasii jedhu. Propagandaadhaan deemuu, qawweedhaan deemuu, karaa hundumaa deemuu ummata Oromoo balleessuudhaaf ka'anii jiru jechuudha. Akkasitti ilaala. Gaariidha. Waa'ee galatooma. Egaa kun gabaabaadhumatti isa uummanni Oromoo amma tokko rukutamee dadhabee sana booda yeroo itti fudhatee of ijaaree sirna gadaa isaas deebisee jabeessee humna waraanaa jabeeffatee biyya isaa deebisee lolaan qabate kanatu gaa micciiramee weerara Oromoo jedhamee dhiyaataa ture jechaadha. Ishee kana amma keessaa dhaloon amma jiru kun ishee kan akka hubatu wanti caalaan barbaadeetti maaliif wanti amma ifatti argaa jirru tokko warri aangawoonni gurguddoon gara gubbaa jiran waliin ta'anii mari'atanii tigaa kan ta'u wanti kun natti fakkaata. Waan isaanii gadi ba'anii himan warri gara gadi kun immoo akka nyaataan baxxaan jiran tokko waanuma gubbaadhaa isaan gad dabarsan otuu bitaatti mirgatti hin qabin oliif gadi jedhanii tuullaanii akkuma jirutti dabarsuu kanatiyyuu mul'ata dhimmoota adda addaa irratti. Ishee kanaaf maaliif hojuma propaagandaa guddaatti gadi taa'amee jira. Humna waraanaa cinaa hojiin ololaa bal'inaan akka gaggeeffamaa jiru kan mul'atu duulli guddaan lama jechaadha. Wanti waa'ee Oromoo kana micciiranii daddabsanii dhiyeessuu waan akka aadaa isaa fokkachiisanii dhiyeessuu seenaa isaa daddabsanii kaa'uudhaaf gara isaaniif ta'u akka isaaniif ta'u dhiyeessuu kun maaliif kan jedhu yeroo dheeraadhaa kaasee gaafachaa ture yeroo barataa ture irraa kaasee waliin teenyee yommuu namoota wal fakkaannu waliin mari'annu wanti nuti irra geenye tokko maalinni jarri kun dippiloomaasii biyya alaatii wajjin jalqaban qofatu hin taane biyya keessattis riisarcharoonni yoo biyya alaatii dhufanii tuuristoonni yoo biyya alaatii dhufanii kan isaan jalqaba ulaa irratti arganu namoota isaaniiti. Bakka qoratamuu kan isaanitti geessanii agarsiisanu bakka ofii barbaadan qofadha.
kan ummatoota gara biraa kan ummata Oromoo qofa miti gaa akka mul'anni gochuu qofatu hin taane yoo tarii akka carraa warri qoratu kunis bira ga'ellee baruudhaaf yaala micciranii dhiyeessu haala kanaan barreessaniis addunyaatti lallabanii seenaan ummatoota kana akka malee akka dabu akka ta'e egaa risoorsii qaban hundatti carraa qaban hundatti gargaaraman akka jechuuti egaa dhugaa dubbachuu fi ulaadhuma eerpoortii irraa kaasee yeroo dheeraadhaa fi namoonni jalqaba irratti mul'atan instituushinota garaagaraa keessatti namoonni fuuldura ta'anii jiran namoota isaaniiti. Kunis gahee guddaa akka taphatee fi dhaloonni amma jiru kun kanallee hubatee sirreessuu irrattis immoo hojjechuu akka qabu sirreeffatee fudhachuu qofatu hin taane sirreessuu irrattuu sirreessee dhiyeessuu irrattuu immoo kun wal yaadachiisuudhumaa fi nu haa ga'u qabxii keenya samariidhaaf qabanne kana. Meexxannoo ishee waa tokkotti dabaluu. Tole. Abashooti kan isaan nama bitan ololaan mataa waan qaban waan hin qabnee fi civilization isa jedhanis guddina isa jedhanis glorious histories kan jedhan wanta hin qabneef sobaan propagaandaadhaanitu Oromoo karaarra jallisu. Oromoo mana barumsaattis karaa amantiis mataa dhiqanii akka Oromoon of jibbee isaaniif bitamu. Duraan dursanii akka Oromoon an Itoophiyaa dhadhee fudhatu yoo Itoophiyaa dhadhee fudhate immoo an namaan gadi akka fudhatutu olola mataa keessatti uumanii mental genocide mataa keessatti uumanii akka Oromoon cal jedhee bitamu gochuu barbaadu. Utuu aadaan isaanii aadaa Oromoon caalin, afaan isaanii utuu afaan Oromoon caalin, eenyummaan isaanii utuu Oromoon caalin hin caalla jedhanii odeessu. Amma warri isaan jalatti galanii galtuun fi gantuun kan isaan odeessan yookiis immoo warri haaf nafxanyaa warri ta'an kan isaan odeessan baay'ee confused dha yaada isaanii baay'ee laaqamaadha. Takkiin nuti Oromoodhaa jedhu. Nuti seenaa Oromootii Oromoodhaa ijoollee abbaa gadaa jedhu. Takkiin immoo deebi'anii Oromoon biyyan qabu jedhu. Waan warra deeman hin qaban waan laaqamaa wanta yeroo waan godhan wallaalan afaanuma darbatamee ba'uudha. Warri kun baay'ee warra raataa'oodha. Polotikaan isaanii polotikaa raataa, polotikaa hubannaa hin qabne, polotikaa beelii politiks jedha Afrikaa keessatti warra biddeenumaaf garaa guuttachuudhaaf aangoo qabachuudhaaf warra tocho'an waan ta'eef namni isaan waan isaan haasaaniif namni gatii kennuuf hin jiru. Egaa amma tokko bifa adda addaatiinis uummata gidduudhaas hanga tokko ofitti harkisaniiru yeroo dheeraadhaa kaasee kunis egaa tarii booddeen tuqnataa aangooruma akka jirutti gargaaramanii ummaticha beelessuudhaan hidhaadhaanis ajjechaadhaanis doorsisuudhaan nagaa dhorkachuudhaan hangi tokkos akka humnumaan harkifamee gara sanatti taasisaniiru. Itti galli waan kana hundaa immoo tarii yoo waan filmaan geggeeffame humnaan miseensomesii maalis ta'e kun sagalitti akka kennudha. Yaaddoon guddaan amma isaan dhiphisaa jiru kuni tarii booddeetti deebina ta'a. Meegaa gara waa'ee diddaa ummatoota gurraacha Ameerikaa kaabaa kana deebinu waan saagaa kana sana jedhamee addunyaatti waan himamu iyyuu barbaachisu walii gara addunyaatiyyuu argaa dhagaa jira guyyaa guyyaatti. Jarri kun amma tokkollee tarkaanfii ajjecha sanaan karaa wal qabateen warri keessatti hirmaate karaa seeraa akka gaafataman hojiirraa ari'amu kunillee hin ga'u jedhanii ittuma fufee jira diddaan kun innummaa karaa keenyaan isa kan keenyaa immoo yoo ilaalle dhugaa dubbachuuf keessa waggoota lamaan kan wanti ta'aa jiru waan baay'ee suukanneessaa kana jennee waan jechuun barbaachisu haala isaa abbaan gadi fuudhamee haadha manaatii fi ijoollee fuulduratti ajjeefamuu bakka haala haatiif intalli wal cinaatti gudeedamtuu haala amaamonni otuu intala fuudhee galuu karaa irratti dhumuu kun gabaasuma amnistii 7 darbee kana keessatti illee immoo walgahii irratti nama tokko walgahii irraa kaasanii waraanni qawwee hidhate nama duratti ajjeesuu sararameetuma hin dhumuu amma immoo kaleessa kana dheengadda kana immoo ajjeesanii darbuu kanayyuu lakkaa jirra guyyaa guyyaatti. Akkas ta'a
Diddaani gara biyyaa jiru kun immoo isa asitti Ameerikaa kaabaatti arginu kanaa wajjiniin waan walitti dhiyaatu miti. Kun kunuunsa biyya sochoosaa jiru argaa jirra. Mee walumaa galatti wal fakkeenyaaf garaagarummaa jirtuun jalqabnee gara biraatti dabarru. Okay, gaaffii gaariidha. Waan ollaansoo Oromoo dhufe ollaansoo Black America yookiis African America irratti kitaaba katabeen ture. Kitaabi isaa sun maal jedhaa? Fighting against the injustice of the state in the globalization, comparing the African American and the Oromo movements jedha. Kitaabi kun eega maxxanfamee lafa bubbuleera. Kitaabi sun maal ilaalaa? Akkamittiin ummati Oromoo, ummata Afrikaan Amerikaa akkamittiin qabamanii garba ta'anii booji'amanii sirna biyya lafaa kana keessatti Oromoon Itoophiyaatti akka itti dabalame, Afrikaan Amerikaan immoo akka biyya Amerikaa dhufee garbatti ta'e. Eega garba ta'e immoo garbummaan eega dhaabbatee booddee immoo sirna segregationii yookiis apartaayidii irratti uumanii akka isaan itti bitan waan kana ilaalee jarri kun egaa fakkeenyaaf Afrikaan Amerikaaniin waggaa 350 gara 50 garbummaa jala jiraatanii gara waggaa 100 apartheid yookiin segregation jala jiraatanii Oromoon immoo waggaa gara 150 qabamanii akka garbaattis akka ciisanyaattis akka second class citizenittis bitamanii biyya Itoophiyaa keessatti jiraachaa jiru. Kun kan ta'uu danda'e biyya lafaa irratti sirna tokko sirna kapitaalizim kan jedhamtu biyya lafaa irratti diriiree Awurooppaan warri dur laafoo turanii qawwee argatanii humna argatanii Afrikaa dhaqanii garba godhachuu garba godhatanii immoo koloonii godhachuu calqabanii yeroo garba godhatanii addana fidan ilma namaa meeshaa godhanii gurguranii fidanii addanatti waggaa 350 akka isaan hojjetanii faranjii warra plantation slave owners akka isaan sooromsan biyya Amerikaa akka isaan sooromsan utuu waan tokko hin argatin humnaan isaan cafaqanii aadaa isaanii raaqanii eenyummaa isaanii raaqanii akka isaan Amerikaatti sooromsan. Oromoos immoo booddeedha kan Oromoo mid-19th centuryidhaa kaasee akka isaan Oromoo qabatanii lafa isaa irraa fudhatanii kaan garba godhanii gurguratanii kaan immoo semi-slave akka isaan ciisanyaa ta'anii warra Habashootaa fi nafxanyoota jennu namooti baay'een Amaara qofaa se'u. Nafxanyoota Amaara qofaa miti. Oromoo nafxanyaa ni jira. Warra akka Goobanaa fa'aa Oromoo nafxanyaadha. Warra akka OPDO fa'aa Oromoo nafxanyaadha. Warra diinaajjiin olii galee Oromoo irratti babba'ee Oromoo saamu Oromoo ajjeesu jechuudha warra akkasii kun. Olii galanii Oromoo waggaa 150 saamanii bifa adda addaan gooftaan sani haa geeddaramaa deemu. Warri nafxanyaan Oromoo immoo isuma duukaa bifa adda addaan of diddiiraa deemanii uummata Oromoo miidhan. Garaagarummaan jiru kan Afrikaan Amerikaa waan akkanaan jiru. Isaan keessaa bahee Habashaatti Faranjiitti goree nama isaa akkasitti kan miidhe baay'een jiru. Kan Oromoo garuu Oromooma keessaa baheetu garaama Oromoo keessaa bahee diinatti galee uummata Oromoo saamuu ajjeesuu itti fufe. Kanaaf diinni Oromoo sirna koloniyaalizimii Habashaa qofaatu hin ta'in Oromoo keessaa the collaborator class warra jedhaman diinatti maxxananii nafxanyaa ta'anii wattaadara ta'anii ashkara ta'anii uummata Oromoo kan ajjeesan. Har'a wattaadara ta'ee kan Oromoo fixaa jiru garri caalaan Oromoodha. Warri kun sirna nafxanyaati. Nafxanyaa keessa jiru. Egaa sirni akkasii kun sirni hamaan akkasii kun uummata lamaan irra kanarratti utuu ijaaramee jiru fakkeenyaaf biyya Amerikaa keessatti sirni garbummaa 1863tti dhaabbate. Yeroo sirni garbummaa dhumu faranjooti gurraachi kun nu wajjin wal qixxee ta'ee hin jiraatu jedhanii sirna haaraatti uuman. Sirna haaraatti uumanii apartheid kan jedhamu uumanii uummata kanarratti waan daba guddaa irratti hojjechuu jalqaban. State terrorism yeroo garbummaa state terrorismiidhaa fi abbaa garbummaa terrorismii shororkeessummaa irratti uumanii bitaa turan. Yeroo garbummaan dhume immoo lynching kan jedhamu akkuma immoo Oromoo irratti adeemamaa jiru. Iddoo jirutti qabanii fannisuu, ajjeesuu, gubuu
akkuma Oromoo gubaa ajjeesaa jiran kana godhanii waggaa 100 baay'ee itti roorrisan. Yeroo sana isaan Afrikaan Ameerikaan baadiyyaa keessaa ba'anii magaalatti galan. Magaalatti galanii community isaanii ijaarrachuu jalqabanii, institution isaanii ijaarrachuu jalqabanii, jaarmaa mataa isaanii ijaarrachuu jalqabanii. Kana booddee nuti akkasitti jiraachuu hin dandeenyu yookiin hin duunaa yookiin lollee warra nu miidhuu barbaadu irratti ajjeesaa duunaanii harka wal qabatanii ka'anii jaarmotii baay'ee ijaarrachuudhaan intellectually baay'ee qabaachuudhaan 1960 keessa wallaansoo guddaa kanuma sammaa kana kan fakkaatu jalqaban. Wallaansoon isaanii sun bifa sadii qaba. Tokko cultural nationalism jedhama. Aadaa deebisanii deeffachuu, eenyummaa isaanii deeffachuu. Lammaffaan civil rights jedhama. Kun immoo seera apartaayidii haqanii seerni dimokiraasii biyya Ameerikaa keessatti jiraatu gochuu. Sadaffaa uummati Afrikaan Ameerikaan biyya kana sooromsee hiyyeessa ta'ee jiraachuun irra hin jiru. Innis developii godhee karaa ekonomiis, karaa poolitikaas, karaa aadaas warra adii wal qixxaatee buluu qaba jedhanii wallaansoo jalqaban. Adiin maal godhee gaafa cimina kana argu maal godhee poolisii bifa lama qopheesse. Tokko double edged policy jedhama afaan Faranjiitti. Tokko warra hamoo, warra ciccimoo ta'an, warra revolutionary ta'an ajjeesu, balleessu. Warra lallaaftuu ta'an immoo ofitti qabatee akka isaan sirna kana keessa galan gochuudhaan kun apartaayidii balleessinee irra jedhee uummata Afrikaan Ameerikaa maajoritii isaa iyyuma keessatti hambisee amma uummata xiqqoo tokkoof iddoo kenneef. Innaa gara Oromoon naa dhufne immoo Oromoon wallaansoo isaa, Oromoon garri caalaan isaa uummata baadiyyaa keessa jiraatu rakkoo guddaan Oromoo magaalli hin jiru. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun impaayiriin kun baay'ee teellattaftuudha. Uummata Oromoo immoo magaalarra ari'anii iddoo akka Finfinnee fa'irra ari'anii Abashaa keessa ka'anii yoo biyya Oromiyaa keessa deemte irra kana argitu Abashootatu qabatee jira. Maaliif uummata Oromoo ari'anii baadiyyaatti gashanii akka inni hin baranne, akka inni servisii hin arganne, akka inni waan tokko hin arganne godhanii dukkana keessatti qabaa turan. Garuu uummata amma xinnoon tokko warra intermediaries uummata Oromoo keessaa warra leenjisan dhufee nuuf hojjetan warra leenjisan magaala keessa luxuu jalqaban. Isaan immoo bifa lama qabu. Tokko warra nationalistii ta'ee uummata Oromoo akka ittiin jiraatu warra jedhu. Lammaffaan immoo warra garaadhaaf dhaabbate warra ani nyaadhee ani jireenya argannaan maal la dhibe jedhee Habashootatti galee Habashaaf hojjetu dhalate. Egaa kana keessatti uummati Oromoo warri sabboontu ta'an lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoodha Oromoon. Lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoo ta'ee fi hin ajjeesuu, hin hidhuu, itti roorrisuu akka wallaansoon Oromoon jabaanne godhanii akka Oromoon instituushinii isaanii ijaarranne gochuudhaan fakkeenyaaf Maccaatuun lamaan na laalte, Arfan Qalloon na laalte, warra keessumaa warra guguddaa kana lamaan na laalte akka Oromoon magaala keessatti instituushinii mataa isaatii ijaarratee ofiisaaf dhimma mataa isaatiin hin godhannee fi jara kana balleessanii ajjeesanii hogganoota isaanii ajjeesanii jaarmotii kana balleessan. Yeroo isaan kana balleessan Oromooti sabboontoti lakkoofsi isaanii xinnoo haa ta'an malee kun nuyi cal jennee ilaaluu hin dandeenyu jedhanii adda bilisummaa Oromoo ijaaran. Adda bilisummaa Oromoo ijaaran immoo kun gara waggaa 50 ati Aaboodha. Aaboon shororkeessaadha. Namni Aaboo jedhamu kun du'uu qaba jedhanii iddoo fedhatti ajjeesaa biyya ariyaa wallaansoon Oromoo amma yoonaa ga'e. Akkuma viidiyoo dhiyootu kana kaleessamu har'a argetti ati shaneedha miti jedhanii uummata lafatti tochoosanii ajjeesu. Shanee jedhanii har'a uummata Oromoo ilma Oromoo warra mootummaa keessa hojjetu illee morma irraa kutanii Hararitti ajjeesanii gatu. Ati shaneedha abbaan kee ilmi kee shaneedha jedhanii abbaa fi haadha keessa Dambidolloo keessatti ajjeesaa jiru. Oromoon akka jaarmaa tokkollee hin ijaarranne akka waan tokkollee hin goone gochaa jiran Habashooti fi ijoolleen Habashootaa galtuun Oromoo warra isaanitti galte. Egaa kana gidduutti waan argitu Ameerikaa keessatti reesistii yoo ta'e illee apartaayid demokiraasii tureera. Biyya sana keessatti waan tokkollee hin jiru. Wanta demokiraasii kan jedhamu, of ijaaruun kan jedhamu, haqa dubbachuun kan jedhamu hin jiru. Ameerikaa keessatti yoo miidhamtes dubbachuu dandeessa, of ijaaruu dandeessa, lolachuu dandeessa. Biyya Habashaa keessatti kun hin danda'amu. Maaliif mootummaan Habashaa authoritarian terrorist government jedhama yookiis immoo mootummaa naftanyaa. Mootummaan naftanyaa kun
Habashoota irratti diktaatoriidha, Oromoo irratti immoo teeroristiidha. Shororkeessaadha. Oromoo nama of beeku, nama waa'ee seenaa isaa beeku, nama ofitti amanu ajjeesuu, itti roorrisuu, yeroo dhiyoo kanatti qaama saalaa namarraa muruu, morma namarraa muruu, gubuu, dubartii gudeeduu, ajjeesuu, sirna shororkeessaati sirna Itoophiyaa biyya miti biyya impaayirii shororkeessaa haqa namaa balleessuudhaaf daangaan kan hin jiraanne. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti faranjooti baay'een wallaansoo Afrikaan Ameerikaa bira godhan. Habashooti immoo hundi isaanii mootummaa fedhe bira dhaabbatanii, takkiin mootummaa mangistuu bira dhaabbatanii, takkiin mootummaa wayyaana bira dhaabbatanii, amma immoo mootummaa Niyoo Nafxanyaa bira dhaabbatanii Oromoo ajjeesaa, balleessaa, rukutaa jedhaniitu ofii isaaniif waan KKK fakkaatu faashist organizationii Sataanaa kan jedhamu maqaa biraa kan qabu wanni keessatti Gaallaa Gadaay kan jedhamu ijaaraniitu uummata Oromoo ajjeesu. Sirnuma baay'ee badaa sirna fokkisaa sirna reesizimiin isaa kan daangaan qabaanne. Namooti baay'ee reesizimiin kan ta'u nama gurraacha nama adii gidduutti fakkaata. Garuu reesizimiin nama adiif gurraacha gidduu hin qabu. Uummata tokko ati uummati kun uummata miti, uummati kun namaan gadi, uummati kun gatii hin qabatte yoo ajjeefte, yoo itti roorrette, yoo lafarraa fudhatte kanatti ittiin kun sirrii hidhattee ilaaltu ani jara kanan caalattee ilaalcha akkasii qabaachuudhaan. Kan Habashaa kan faranjii hamaayyuu haa ta'u malee faranjii keessa namni uummata bira dhaabbatu, namni haqa beeku darbee jira. Kan Habashootaa keessa waan tokko illee hin jiru. Uummata akkasii seenama biyya lafaa keessatti baay'een qoradhee uummata akkasii baay'ee rakkisaadha arguun yoo fakkeenyaaf warra Jiwushii Palestiiniyaan irratti waan isaan godhan ijin kan ol fakkaatu. Kan immoo Saawuz Afrikaa keessatti faranjiin Saawuz Afrikaa gurraacha Ameerikaa irratti goote ijin kan ol fakkaatu malee iddoo biraatti baay'ee hin jiru waan akkanaa. Kanaaf wallaansoon gurraacha Ameerikaa waan tokko argateera. Fakkeenyaaf civil rights laws and voting rights, Civil Rights Act of 1964, Voting Rights Act of 1965. Seera kana darbee seera kanaani uummata Afrikaan Ameerikaa demokraasii biyyanaa keessatti yoo olaanaallee ta'uu baate akka isaan nama filuu danda'an ayyameeraaf. Biyya Habashaa keessatti Oromoon nama filuu dhiisi demokraasii kan jedhamu kan hin jiraanne biyya dukkanaa, biyya teellaa tafaa, biyya doofaa, biyya namni aangoo qabate namni abbaan fedhe ka'ee ani waaqa hin jedhu. Fakkeenyaaf amma namichi mootummaa qabatee jiru kun akkuma waaqaatti of ilaalee anatu waan fedhe isinii godha, anatu isinii beeka, anatu waan fedhe isinii hojjetadhee namoota isa fakkaatan ofitti qabatee uummata Oromoo irratti baay'ee roorrisaa jira. Kanaaf yeroo bukkee qabdee ilaaltu wallaansoo qadalamoo lamaanuu baay'ee rakkisaadha. Akkuma yuutuutte biyya Afrikaan Ameerikaan baay'ee kutatoodha, sabboontota, lakkoofsi isaanii 13%dha biyya kana keessatti. Isheen uummata xiqqaa kanatu magaala keessa jiraate harka wal qabate yeroo dabi tokko hojjetamu fakkeenyaaf akkuma sila tuttee namni gurraachi tokko duunaan faranjoota wajjin harka wal qabatanii protestii guyyaa dheeraadhaaf biyya Ameerikaa keessatti socho'aa jira. Wallaansoon kun biyya lafaarra yoo ga'ee jira. Kan Oromoo innaa dhufte miidiyaan kan isaanii dhagaa. Kan Oromootti innaa dhufte intellectualiin isaas namooti baay'een isaas calluma jedhee ani Itoophiyaadha jedhee dhokatee jiraata malee uummataaf gadi ba'ee hin dubbatu. Maaliif yoo dubbateen ajjeefamaa, hin fannifamaa, sirni tokko sirna dubbachuu danda'amu hin jiru. Sirna baay'ee dukkana kee waan ta'eef uummata Oromoo kan miidiyaan kan dubbatuuf hin jiru. Biyya lafaarratti waan Oromoo wallaansoo Oromoo namni beeku baay'ee hin jiru. Yeroo dhiyoo keessatti qeerroof qarreen isa tokko kaa'anii biyya lafaarratti Oromoo beeksisan illee amma deebisanii isayyuu gargar uummata kana facaasanii baay'ee rakkoo guddaa uummata Oromoo irratti geessisaa jiru. Wallaansoon Oromoo baay'ee rakkoo keessatti danqamee jira. Uummata Oromoo kan inni hubachuu qabu akkuma bilaaka Ameerikaa kana yookiin hin duunaa yookiin hin jiraanna jedhee haqa isaatti fakchuudhaaf warri sabboonaa ta'an harka wal qabatanii duraan dursee warra gantuuf galtuu isaan kee jiran karaa barbaachisa hundumaan ofirraa dhowwuu danda'uu qaba. Galtuuf gantuu ofirraa dhowwunaan halagaa ofirraa dhowwuun xiqqoo ta'a. Amma Oromoon gowwoomee
yeroo dhiyoo gowwoomee jarri kun ijoollee abbaa gadaati jarri kun afaan oromoo dubbannaan kan keenya jedhee of gowwoomsuu dhiisutti hin dhiifnetti ganaa waan dabaa guddaan irratti hojjetamaa jira. Irratti hojjetamuudhaaf deema. Uummata oromoo kana hubachuu qaba. Waan baay'ee irraa barachuu qaba kan jedhu kitaabni kun waan baay'ee waa'ee biyya lafaa waa'ee akka itti sabboonummaan ijaaramu wallaansoon akkamittiin jarri uummata oromoo fi uummata Afrikaan Ameerikaa waan godhan gara fuulduraatti lachuu isaan irraa maal walirraa barachuu danda'u kan jedhutu akka gaariitti ibsaa kana gaaffii gabaabaatti yoo deebise gaaffiinsaa guyyaa baay'ee dheeraa fudhachuu danda'a wanta kitaaba irratti katabame. Dhuguma anu kitaabicha argee kaasuun irraanfadhe malee caalaatti keessa deemee ilaaleera keessaa waa'ee sochii uummatootaa ilaalu kana sochii uummattoota lamaanii immoo isa wal cinaa qabee ilaalu kana achi keessaa iyyuu wantan akka kaafnu barbaade tokko Ethiopian State Terrorism and the Oromo Movement jedhu tokko in tuqxani erga tuqxani cimsineetuma dabarru State Terrorism kun inni Itoophiyaatti argaa jirru bara dheeraadhaaf keessaa bara Ihaadegigaa ajjechaa namoota gurguddoo jechaan namoota uummata gidduutti kabajaa qabanu jaalala qabanu gadi fuudhanii rukutuu kan akka ajjechaa obbo Daraaraa kafanii kana fa'aa maqaa adda addaa baasuu kana terrorizimiidhaan Oromoo kuma meeqatiyyuu hidhamee himatamee amma immoo jechuma ammaa kana mee ilaalaa maqaa gaarii maqaa sirna bulchiinsa gadaa keessatti maqaa aadaa Oromoo keessatti kabaja guddaa qabu maqaa arrabaataa isanii shanee haala akkasii kana yeroo adda addaatti maqaa adda addaa kana moggaasanii waan jechuun hin jira asirratti wanti jettanu dabaltan jiraate gaariidha sila bal'inaan akka waan barbaadee fi kan biraa wanti jecha gaarii akka malee wal simatu sasini double aged police jettan sana keessatti immoo namoota hanga tokko qubaan lakkaa'amanu dantaa dhuunfaatiin karaa adda addaa ofitti qabanii of cinaa hiriirsanii uummaticha irratti bobbaasu kana hojiiga wal fakkaatu Profeesar Mararaa Guddinaa Qoosaa fakkeessanii waan jedhan tokko jira sabara kanaa dubbannaa gaa inni bara Haile Sillaasee faas hin jira ni namoota tokko loosanii qanyaazmaach giraazmaach jedhanii kiristinnaa kaasanii dubartootatti heerumsiisanii mooraa ofitti galchuu inni Dooktar Mararaa jiran tokko warri OPDO kaleessa gaa OPDO turan har'a PP ofiin jedhu warri OPDO yeroodhuma miseensummaadhaaf nama gaafatanuyyuu ajandaa poolitikaa keenyaa fudhataa deeggartaa miti kan isaan jedhanu. Ina maal inni jennaan makiinaa qabdaa'oo mana ijaarrattee taa'ii ijoolleen kee mana barnootaa gaariidhaatti kan akkasii kana kaasanii kanaan kunoo kana jiraanu bira kottu kun immoo dhugumattuu lafarrattuu gaballinaan mul'achaa jira namoota jalqaba dhufaatii Ihaadegiirraa saantima cabduu borsaan qadhaan qabne har'a kana miliyoonota meeqa lakkaa'anu beeknaa isaan firoonsa isaanii sooromsanii kan akka taabolaan hedduu beeknaa isheen baay'ee haalli inni itti wal fakkaatu baay'ee nama dhibdi meeshaa terrorizimii kana irratti amma tokko gabaasa gidduu kana baay'ee tokkos argitanii dubbistanii ta'e nama kan Amnesty International keessa waan kakkaa'ame waanuma qabatamaa ta'e seedaa wal qabdanii wanti itti dabaltanii yoo jiraate. State terrorism jechuun poolisiidha. Poolisii governmentiiti. Poolisiin governmentii state terrorism maaliif barbaadaa? Uummati tokko akka inni ajjeefamee keessa nama ajjeesuudhaan karaa irratti gatuudhaan sangoomsuudhaan reebuudhaan akka namicha ammaa godhaa jiran namoota beekamoo akkuma simtottan ajjeesuudhaan akka namni sodaatee harka kennee ni waan tokko gochuu hin dandeenyu mootummaa kanaafitu sodaannee jala bulla jarri kun waaqa jedhee akka jala bulan kan ittiin godhanidha. Mootummaan Itoophiyaa eeguma ijaarame kaasee terrorist regimiidha Oromoo irratti. Kanaaf ani authoritarian terrorist governmentidhaan warra Habashaa irratti authoritarianidha dictatorialidha. Warra Oromoo fakkaatan baay'ee viidiyoo ammaa kan fakkaatu walaayitaa keessatti reebaa jiran akka godhanii akkuma mana arge. Uummata booji'ame uummata akka Oromoo, uummata akka Somaalee, uummata akka Sidaamaa kan isaan ittiin bitanii shororkeessummaadhaan.
habashoot fi warri habashootatti gale maaliif ummata kana maaliif haqan qaban sobduudha saamtuudha demokraatikii miti mootummaa dhugaa miti kan isaan ittiin bushuu barbaadanii nama reebanii ajjeesuudhaan amma namichi mootummaa kana geggeessa jedhu gaafa duraa nagaadha nama ajjeesuun hamaadha waan akkasii galeedha terroristi turredhe amma kan caalu isaaniin caalaatti keessumaa ummata oromoo cabseenan ajjeeseen akka isheen hoggaa 1,000 teellaatti adeemtu ishee godhe bushaa jedhee kutatee ka'ee kana ijumaan argaa jirra. Kana Amnesty Internationalis akka gaariitti ibsee Human Rights Leaguein akka gaariitti ibsaa miidiyaan adda addaa akka gaariitti ibsaa ummata oromoo kan ummati oromoof gaafachuu qabu kana booddee jara mootummaa Itoophiyaa irraa waggaa 150 nagaa eeggatee kun biyya koote deekka jiraachuu jalqabee ta'uuf hin dandeenye. Kana booddee Oromoon gaaffii cimaa tokko ol gaafachuu qaba. Akkuma jaarraa 16tti abbaan gadaa madda walaamuu jedhe. Gaafa rakkoo guddaan irra ga'u maal taana jedhe General Assembly irratti. Oromoon amma of gowwoomsuu dhiisee biyyi koo Itoophiyaadha. Mootummaan kun kan Itoophiyaati. Dimokiraatii ta'uuf deemaa. Haqa fiduu deema kan jedhu baay'ee ofirraa gatee dhugaa of gaafachuu qaba. Amma yoomittan ajjeefamaa dubartii keenyatti amma yoomitti gudeedamaa taphatamaa lafi Oromoo amma yoomitti saamamaa ummati Oromoo amma yoomitti naftanyaadhaaf galtuu jalatti saamamaa jira gaaffii deebisuu qaba. Kana booddee yoo ummati Oromoo harka wal qabatee jarattii kana akkuma dheengadda wayyaanee godhe waggaa 3 keessatti jarattii kan harka wal qabatee ofirraa cabsuu baannaan ummati Oromoo badiisa guddaatu irra ga'uuf jedha. Tokkoffaa Oromiyaa kan jedhattu hin jiraattu yeroo dhiyootti yoo jarri kun successfully ta'an lafi Oromoon lafa qabu hundumtisaa lafi gaariinsaa fuudhamee habashoota warra sooressaa fi habashootaaf hiramaa, Arabaaf hiramaa, Chaayinaaf hiramaa waan Oromoon qabu hundumaarraa fudhatamaa maaliif poolisii shororkeessaa kanaan nama tokko nama dubbachuu danda'u ajjeesuudhaan dargaggeessa kan bitamuu hin barbaanne kan makiinaa fudhatee kan lafa fudhatee uummata isaa ajjeesuu hin barbaanne ajjeesuudhaan gar tokkoof mana kennuudhaaf horii kennuudhaaf isa yoo ammoo yartuutti booddee ishee irraa fudhatu gaafa cimanii lafa qabatanii jedhanii jarri sun gowwoomu malee ishee irraa fudhatanii warra kaan dabarsu. Isaan deebi'anii wanta qata'uuf deemu. Kanaaf uummati Oromoo sima tokkitti biyya lafa kana irratti jiraatu akkuma gurraacha Ameerikaa kutatee ka'ee akkuma abbootii isaati durii qondaala durii Oromoo irra jaarraa 16 keessatti lolee biyyas diina ofirraa dhowwee harka wal qabatee ka'ee diina ofirraa dhabuu baatee mootummaan shororkeessaa kun itti caalaa deema. Kan nama ajaa'ibu mootummaa shororkeessaa mootummaatu hin ta'in amma habashootaaftu laayisensii kennee Oromoo ajjeesaa jiru. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti ijoollee ol adeemoo 2 qeerroo warra ollaansoo Oromootti amanan halkan xiitiidhaan rukutanii ajjeesan. Mixayyoo Oromoo baay'ee cimtuu kan taate saayinsistii kan taate ta'uudhaaf deemtu. Yeroo tokko ishee alaabaa dhaabbattu argamee ture jala erganii nama bitanii itti erganiitu ajjeesan. Wanti kun calqaba akkuma yeroo dhiyoo kanatti argine karaa tokko karaa mootummaa Abiy karaa biraa karaa habashootaa qofaatti immoo kan of ijaaran mootummaa keessatti kan of ijaaran qofaattis kan of ijaaran harka wal qabatanii uummata Oromoo shororkeessinee reebneetu akka abbaa keenya duriitti jara kana iddootti gashinee binna jedhanii bituuf qofaa miti immoo akka isaan lammaffaayyuu lafa waliin kaane beekota isaanii namoota of beekan beekota hin jedhu warra mana barumsaa dhaqe qofaatu hin ta'in organic intellectuals ummata keessa ummata kabajamoo ummata warra waa beekan abbaa gadaa dhugaa warra sobduu nama jala deemtu hin ta'in abbaa gadaa dhugaa warra Oromoo sabboontota warra bizinesii qaban beektota warra barsiisan hakiimota warra barsiisan
namoota ciccimaa balleessuudhaaf ka'u. Fakkeenya hamma Naqamte keessatti doktoroota, neersota olii gad deebi'anii tumanii lubbuu keessaa baasan bormoon ajjeesuu jalqabu. Kanaaf wanta baay'ee Oromoo irratti aggaamataa jira. State terrorismiin gradually genocide'itti ce'aa jira. Sanyii balleessuu, sanyii duguugaa waan Habashooti baasanii waraqata isaanii biyya lafaa irratti faca'ee jira. Study centerii Amaaraa jedhanii kan isaan baasan akkatti Oromoo biyya Oromoo kana keessa lixanii ajjeesan. Biyya alaa kanarraatti qawwee bitanii gashuudhaan nafxanyooti biyya Oromoo keessatti magaala Oromoo keessatti hundumaa of ijaaree Gaallaa Gadaay satanaa jedhamee of qopheessaa jira. Biyya Habashaa keessatti immoo faannoo jedhee ol qopheessee akka yeroo dhiyoo kanatti footoo namicha tokko arge warra faannoo turetu har'a wattaaddara bii ta'ee liyyuu foorsii Oromiyaa jedhamee uummata Oromoodhaaf gara laafina tokko malee dubartoota, jaarsota, dubartii nama hundumaatti roorrisaa jira. Kun egaa kana caalaa Oromoon waan inni eegu liyyuu foorsii Oromiyaa iyyuu miti maquma isaanii qabataniiti iyyuu akkuma humna ittisa biyyaatti fakkaatanii akka Oromiyaa keessatti bobba'anu taasifame dhugaadhuma irra caalaatti naannoo Oromiyaa kan guutee jiru isaanii amma keessaa'uu gochaalee gara jabinaa kana irra caalaatti kan raawwataa jiran isaan jedhama warra gara kaabaatii ergaman bobbaafaman. Kanaaf karaan baasu karaa tokkittidha. Yeroo dhiyoo kana argee baay'een gammadee warraaqsa galaana uummataa kan jedhamu. Warraaqsi galaana uummataa kana uummata Oromoo hubatee harka ol qabatee diina kana ofirraa cabsuu baannaan badiisa guddaatu Oromootti dhufaa jira. Kanaaf duuti gidduudhaan akka dhaamsaas kakaaftanii Dr. Safaan illee isas cunqessinee akka xumurarra kaanu barbaade wantumti nama dhibu tokko yoo keessaa'uu kaleessa kana waggoota lamaan darban kana wanta ta'aa jiru ilaalle waan daangaa hin qabneedha. Asitti kun argina nama tokkotiyyuu akka malee waan ajjeefame dheekkamsanni kaase. Har'a kana Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate namni tokko guyyaattu hin ajjeefame waan oolaa jiru hin fakkaatu. Lama sadii ta'a malee keessaa haalitti ajjeefaman kun haala suukanneessaa ta'een humna garaagaraatitti bobba'e akkuma isin jettan dhuguma saatanaawni jedhamu suni Gaallaa Gadaay amma gurbaa garaa argee baatti gurbaa illee digrii isaa keewwate footoo isaa kaasan tokko jara kanatti ajjeesedhama. Haala akkasii kanaan kunoo asittoo ajjechaa nama tokko dheekkamsa akkasii kaase maaliifiyyuu rakkoo maalii jira laata uummanni kun maaliifiyyuu callisee wal ilaaluu ta'e kana wal qabatee ammas shakkiin guddaan hamiin guddaa waggaa lamaan kana keessa dubbatamaa jiru warri amma humna aangurra jiru kun hojii guddaa isaan hojjetan keessaa tokko uummata kana karaa adda addaatiin gargar baasu maqaa adda addaatiin gargar baasu kan jedhu akka tokkummaan isaa cimee ittiin fufne maaliif waan tokkummaan isaa fide sanan beeku kana hojii wal qabataa laata waa'ee jaarmayaa si tuqxaniittu kitaaba kana keessa sin jira keessaa'uu gurraachota Ameerikaa kaabaa kana waan gargaar keessaa tokko kan akka ta'e sin immoo yeroo hundaa waan ijaaramuu kun afaan iyyuu sin hin bu'u yaalii guddaas godhamaa jira nan beekaa Global Gumii Oromiyaa jira amma immoo jaarmolee garaagaraa walitti dabalatee Oromiyaa Global Forum kan jedhu tokko akka agoobaraatu uumamee jira. Kana wal qabataa laata asirratti akkuma dhaamsa sadhumaas haa ta'u cunqessaati maaliif callisee taa'ee ol ilaalaa jira? Gaarii waan badeessa guddaan kan ta'e warra aktivistii warra jedhamu warra poolitikaa adeemsifna jedhamtu Oromoo salphaachise. Yeroo Oromoon ollaansoo isaa cimsee gara deemaa jiru yeroo Oromoon mootummaa jiru raasee buqqisee gatuuf jedhutti Oromoon revolutionii isaan barbaachisu reformii malee lafuma jiru kana keessatti siistemiin isaa geeddaramee gara fuulduraatti ceena kan jedhu yaada okkolaa yaada poolitikaa hubannaa hin qabne yaada baay'ee doofaa kan ta'e mootummaa Habashaa mootummaa Itoophiyaa
akka gaariitti kan hubanne yaada qormaata beekumsa qormaata irratti nu hundaa'uun propagaandaa godhanii miidiyaa qabatanii uummata Oromoo talbaajessan. Qeerroo hidhatee ka'eetu harka akka kennu godhan. Uummata Oromoo isa kutatee ka'eetu akka humna dhabu godhan. Isatti caalaa immoo uummati Oromoo akka jaarmaan ijaaranne bara baay'ee wanta dhowwaa turaniif wanta jaarmaa Oromoo qawweedhaan ajjeesaa hogganoota Oromoo ajjeesaa itti shororkeessaa hidhaa turaniif jaarmaan Oromoo akka gaariitti jabaatee mootummaa qabachuu bira kan geenye. Itti aananii Oromoon qawwee qabaachuu hin qabu, hiikkachuu qaba. Oromoon harka qullaa deemuu qaba. Tigireef Amaara hidhachuun homaa miti. Mootummaa shororkeessaan hidhachuun homaa miti. Oromoon waan tokkoyyuu isaan barbaachisu jedhanii sossobanii gowwoomsanii akka Oromoon harka godhan. Egaa Oromoon amma hubachaa jira. Waan kana ta'eef waan godheefi gatii guddaa kaffalaa jira. Waan amma tuqaa turre misteekii balleessaa sanarra kan ka'e uummata Oromoo gatii guddaa kaffalaa jira. Dhumaatii guddaa turre gaamaa jira. Lafisaa maaster pilaan kan inni morme gara caalutti warra Oromoo jedhee waamuun lafi Oromoo gara caalutti gurguramee chabachabamee Arabaa fi nafxanyootaaf kenname Oromoo warra horii qabullee ari'anii caalaatti hojjechaa jiranii badiisa Oromoo irratti kana wanta guddaatu irratti gaamaa jiraa jira. Kun kan inni ta'eefi polootishaaniin Oromoo warri jedhaman baay'een isaanii warra hubannoo baay'ee hin qabaanne, warra kutannoo hin qabaanne, warruma ofii isaaniif jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf, horii argachuudhaaf, maqaa argachuudhaaf beekamuudhaaf warra tocho'antu karaa rakkoo guddaa godhaa jira. Amma kun hundumtuu ifa ba'aa jira. Warri kana godhan hundumtuu har'a jedhanii diinatti galanii propagaandaa uummata Oromoo irratti godhaa jiru baay'een isaanii. Warri immoo utuu hin beekin achi dhaqan jalaa ba'aa baqatanii gara Oromootti deebi'aa jiru. Kanaaf soba akkasii kana bakkee baasu ollaansoon polootiksiin yaada irratti yoo ideoloojiin bishaataan hin jiraanne yaada bishaataan hin jiraanne beekumsi cimaan hin jiraanne revolushiniin tokko iddoo ga'uu hin danda'u. Uummati Oromoo beekumsa irratti ideoloojii beekumsa irratti ijaarame ilaalcha Oromummaa Oromoon Habashaarraa waa argachuu hin danda'u. Yaada Itoophiyaa jedhamu kun yaada kaanserii uummata Oromoo keessa lixee kan fixu kan balleessu ta'uusaa hubatee yaada beekumsaan deeme mataasaaf mootummaa mataasaatii ijaarrachuudhaaf isa self determinationii sobanii asii gadi achi jallisanii Itoophiyaan dimokiraasaayitii taati kan jedhamu kan soba propagaandaa Oromoo polootishaaniidhaaf Habashooti oofan dhiisanii ummata demokraatii hin qabne keessatti demokraasiin ijaaramuu hin danda'u. Habashaan demokraatii hin qaban. Habashooti kan argisiisaa jiru yeroo Oromoon du'aa jiru human rightsii namoonni gabaase ummata dhumaatii kunuutti xinnaate jechaa jiran. Eenyuutu bileemii godhaa jiru? Woboo bileemii godhaa jiru. Responsibility mootummaan tokko qabu ummata tokko eeguudhaaf himuu didaniitu akka Oromoon dhumu gargaaraa jiru. Ummata akkanaa kanatu demokraasii deemsisedhanii ilaaluu dhiisanii ummata Oromoon du'uu qaba, ajjeefamuu qaba, diigamuu qaba, lafirraa fudhatamuu qaba, biyya kana ari'amuu qaba jedhu. Warra isaan bira dhaabbatu warra akkasii kana wajjin duukaa gowwoomuu dhiisee akka gaariitti of ijaaree bifa baay'eedhaan tokkoffaa bifa hawaasaan lammaffaa biyya poolitikaadhaan organizational capacity ijaaruudhaan sadaffaa self defense army qabaachuudhaan. Maaliif Oromoon akka uummataatti jiraachuu kan inni danda'u duris kan inni jiraate qondaala gadaadhaan jiraate akka uummataatti sovereignii ta'e abbaa biyyaa ta'e jiraate. Ammas Oromoon akka biyyaatti akka uummataatti jiraachuu kan danda'u kan inni nagaadhaan jiraachuu danda'u jaarmaa poolitikaa cimaa qabaachuudhaan jaarmaa self defense army qabaachuudhaan woboosaa warra loluu calqabe kana bira dhaabbachuudhaan ciisanii du'uun sirrii miti.
nama si ajjeesuu dhufe nama mana keetti surorrisuu dhufe titturorrisuu dhufe biraa dhawuu barbaachisaa oromoon mana namaan nan eessa oromoon mana namaa dhaqee nama saamuu dhaqe oromoon biyya namaan deemne biyya koo keessatti nan ajjeesinaa qe'ee koo keessatti nan ajjeesinaa daa'ima koo nan ajjeesinaa natti roorrisinaa jedhee ka'ee waan ka'eef haqa qaba seerri biyya lafaallee isa deggeraa seerri uumamaallee isa deggeraa kanaaf ijaaramee diina dura dhaabbachuun dirqama seenaatii dirqama eenyummaati akka itti fufee gowwoomuun irra hin jiru yeroo baay'ee gowwoomfame oromoon kan inni gowwoomfame gara caalaa immoo ijoollee masa keessaa baatee yaada bishaataaf ilaalcha bishaataa warra dhabdeen warra ofittoo ta'aniin gowwoomfame kana booddee jarri kun ollaa kootti dhalatan nu biratti dhalatan oromoo afaan oromoo dubbatu jedhee ilaaluutu hin ta'in eenyutu naa dhaabbata eenyutu naa kutatee ka'ee naa lolaa jira eenyutu naaf du'a jedhee hubatee warra akkasii wajjin dhaabbatee gara fuulduraatti adeemuu qaba kana yoo kanan goone rakkoo guddaatu isarra ga'aa deema uummati afrikaan amerikaan uummati xinnoon tokko baay'ina kan hin qabaanne biyya miliyoona baay'ee qabu keessatti miliyooni gara 30 ta'anii uummata guddaan mana ofirraa dhowwanii biyya lafaa irratti beekaman kan isaan kan godhan du'aa ajjeesaa dhaabbatanii lolaniitu oromoonis akkasuma kan inni nagaa argachuu danda'u kan inni biyya isaa keessatti kabajamee jiraachuu danda'u kan dubartoota isaa namni guguddaan isaa jaarsi kabajamee jiraachuu danda'u yoo oromoon ofii lolee ofii dhaabbate qofaadha kanaaf yoo oromoon harka wal qabatee ka'e akkuma warraaq sloogaana nama ka'e oromoon galaanaa irra dhangalaana kan jedhe akkasumatti wal qabatee diina isaa irra dhangala'uu qaba malee diina sossobaa ooluu dhaabachuu qabaan jedha yaada Itoophiyummaa jedhamu mootummaan Itoophiyaa naaf hojjeta kan jedhamu wattaaddar oromiyaa mootummaa naaf hojjetamu dhiisuu qaba wattaaddar Itoophiyaa marsenariidha wattaaddara yookiis immoo ashkara teeroristiiti shororkeessitoota haqa nama waan isaan nama godhan argine miti nama mormarraa muranii dubartii meeqa ta'anii gudeedanii ulfa ajjeesanii nama nagaa dhiitanii lafatti qawwee mormatti qabanii qawween sun qawwee horii eenyuun bitame horii uummataan bitame warri akka nama godhan kun damooza eenyuun nyaatu horii oromoo nyaatu horii oromootu qawwee itti bitee diinatti damooza kaffalee fi akka isaan ittiin hojjeesan godhaa jira kanaaf wattaadarri Itoophiyaa poolisii oromiyaas eenyu tokko ta'uun marsinariidha marsinariin kun amma isaan deebi'anii uummata oromoo bira dhaabbatanitti kaampii diinaa keessa jiru gaafa isaan deebi'anii uummata keenya bira dhaabbanna jedhan immoo qaama ollaansoo oromoo ta'uu danda'u ammasitti diina oromooti kanaaf oromoon kana baree tocho'uu qabaan jedhan. Gaariidha. Waan xiqqoo ishee daqiiqaadhuma 2-3 qofa keessatti waan akka tuqxan barbaadu egaa humni qabsoo uummata kanaa ni guddichi waggaa 2 duratti argaa akka turretti waggoota 15-20 darbaniif keessa bara Ihaadig kana kan mul'achaa ture humna daasporaa kana waggoota 2 asaanan kana keessa immoo kunillee akka laaffate arginaame warruma gaa waliin jirtu si irra caalaa isaa argaa jirtu naannoo keessatti hawaasni guddaan kunis kan jiru Ameerikaa kaabaate irra caalaa meesaanumaaf immoo gabaabsaatuma haala amma mul'achaa jiru kana keessatti gargaarsa duraan barsiise sana hariiroo duraan barsiise sana gargaarsa bifa adda addaa kan isinitti fakkaate dhaamsa gabaabduu hawaasa kanaaf immoo kan biyya hambaa kanaaf kunis amma tokko haala nama rifaasisutu mul'ata gamtaan durii kun dhabamee wal waames callisuun kun darbee mul'ata xiqqoo ishee waan kakaa jiru fakkaata samarratti dabalaati dhaamsa daqiiqaa 1-2 kanuma. Oromoon diyaasporaa jiranis rakkoo Oromoo biyya keessaa qabu takki hin gowwoomu takki karaarraa maqu baay'ee na ajaa'iba gisee Oromoon diyaasporaa jiran gisee abiyyuu dhufe magaala hundumaa keessatti ka'anii sirbanii ijoollee abbaa garaa jiran kun hundumtu kan agarsiisu hubannaa dhabuudha beekumsa bishaataa dhabuudha biyya Ameerikaa keessa jiraanne silaati kan ta'uun irra jiraatu instituushinii biyya Ameerikaa keessaa akkamitti hojjeta
Demokraasiin biyya Ameerikaa keessatti akkamitti hojjeta? Nama attamiitu hoogganaa namaa ta'e haqaan nama geggeessuu danda'a jedhanii hubachuutu nurra ture. Kana hubachuu hin dandeenye. Kanaaf nus akkuma qilleensaa garuma qilleensaatti qilleensofna baay'een keenya. Takki takki wallaansoo bira dhaabbachuu yaalla takki takki immoo irraa baqanna. Kun amma ifa ta'aa jira. Namooti baay'een talbaajja'anii aktivistootaan gowwoomanii karaarra maqan haqa argaa jiru. Dur rakkoo akkasii deemaa jira hoo jennee dubbannu namooti baay'een ija shakkiin ilaalaa turan. Amma garuu badiisa guddaa uummata Oromoo irratti ga'aa jiru iddoo hundumaa irratti. Warra bilisoomne birattis warra deemee mootummaa kana wajjin itti dhaqee wajjiniin sirbee taphate wajjinis warra isaan dhaqee lafarraa fudhattes hundi isaanii ilaalaa jiru. Lafa isaan fudhatan kun reelii boora harka isaanii jiru hin beekan. Kan isaan lafa qabaachuu danda'an, kan isaan biyya Oromoodhaa mana qabaachuu danda'an yoo Oromoon bilisa ba'ee nagaan jiraate qofaadha. Yoo Oromoon bilisa ba'ee nagaan jiraate biyyi Oromoo hundumaa kan isaaniiti. Iddoo fedhetti mana qabaachuu danda'u, lafa qabaachuu danda'u biyya isaaniiti. Garuu amma kun hin taanetti dhannee biyya saabamaa jiru nus dhannee namaa wajjin dhannee diinaa wajjin saamna jedhanii deemuun gatii hin qabu. Bor irraa fudhatama. Fagoon ga'u. Kanaaf dhugaan Oromoon bakkee jiruu qabu. Keessumaa warri cheerchii, keessumaa warri masgiidaa, keessumaa warri abooshaa, keessumaa warri iddoo adda addaatti of ijaare kan isaan irraanfachuu kan hin qabaanne yoo ummati Oromoo jiraachuu hin dandeenye jireenyi isaanii shakkii keessa gala. Kanaaf duraan dursee Oromummaan jiraachuu, ummati Oromoo jiraachuu kan inni danda'u yoo Oromoon of ijaaree diina ofirraa dhawwee abbaa biyyaa ta'e qofaadha. Kun waaqa birattis fudhatamaadha. Seera biyya lafaa birattis fudhatamaadha. Oromoon kan namaallee hin barbaadu, Oromoon nama saamuu hin barbaadu, nama ajjeesuu hin barbaadu, haqa isaa barbaada. Haqa isaa kana bira dhaabbachuudhaaf sheekoti, qeesoti, beektoti, piroofeesarooti, barattooti, piroofeeshinaalonni adda addaa nus biyya qabna. Biyyi keenya Oromiyaa. Nus hawaasa qabna. Hawaasa keenya Oromoo kan jedhu hubachuudhaan warra bitamanii uummata Oromoo karaarra jallisuu barbaadan ilaalcha sobaan propagaandaa godhan dura dhaabbachuu barbaachisaadha. Maaliif? Sobi gadheedha. Sobi nama hiikkachiisa. Yoo namni mataansaa hubannaa dhabee garbummaa fudhata. Kanaaf kaanee harka wal qabannee gara fuulduraatti adeemuun nurra jira. Warri kana hubatan namooti baay'een walitti dhufanii gara jaarmaa soddomaa kan ga'an har'a Oromiyaa Global Forum ijaaramaa jira. Oromiyaa Global Forumiin ambaasaddara Oromoo biyya alaarratti karaa miidiyaa, karaa beekumsaa, karaa fedheen uummata isaa bira dhaabbatee Oromoon du'uu hin qabu. Uummati Oromoo ajjeefamuu hin qabu. Uummati Oromoo tiroorrifamuun irra hin jiru. Uummati Oromoo biyya lafaarratti 20th century keessatti bara adurreen sareen illee haqa argatte haqa dhabuun irra hin jiru. Jedhee harka wal qabatee ka'ee jira. Warri afanis warri kanatti dabalaman jira. Kanatti dabalamanii hawaasa jaarmaa hawaasaa cimaa ijaaruudhaan biyya alaatti ijaaruudhaan gara fuulduraatti immoo biyya Oromiyaa keessatti ijaaruudhaan biyya bilisa baate biyya demokraatii taate ijaaruudhaaf ammaa kaasee qophaa'uu qaba uummata Oromoo. Bara baraan gowwoomee wallaalaa ta'ee uummati gara miliyoonii 50 caalu namni yartuuf gantuuf wallaaltuun taphattee maqaa qawwee qabaatteef maqaa askara qabaatteef gowwoomsitee taphachuun irra hin jiru. Kanaaf harka wal qabatanii gara fuulduraatti adeemuun amma namni isa tokkitti biyya lafaa kana irratti mul'ata. Yeroo biyya lafaa irratti mul'atu amantaanis beekumsis dhugaatu likkiidha. Dhugaa jala dhaabbachuu qabna. Sobduu gantuu warra horii horachuudhaaf uummata Oromoo irratti roorriftu Oromoo keessaa baatee warra diina Oromoo irratti taatu kana dura dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Obbolaa keenya isa ta'anii, obboleetti keenya isa ta'anii haqa bira dhaabbachuu qabna. Haqa bira dhaabbannee yaada demokraataa ta'een yaada warra keenya durii sirna gadaadhaan of ijaaruudhaan haqa keenya deeffachuu qabna. Kana yoo hin goone dhiigi uummata keenyaa kan dhangala'aa jiru, iddoo fedhetti dhangala'aa jiru,
nama isa bira dhaabbatu dhabee biyya lafaa kan isa bira dhaabbanne kan rakkachaa jiru dhiigi isaa hin iyyata. Hunda keenya nu gaafata. Kanaaf jabaannee harka wal qabannee gara fuulduraatti deemuu qabnaa. Ogoowwan sun qabnu ciimnee namatu waan hojjetannee namarraa eegnu hin qabnu. Namni hundumtuu dirqama bahuu qaba. Waan isaa danda'ame inni kaan inni horii qabu horiidhaan, inni beekumsa qabu beekumsaan, inni miidiyaa keessa hojjetu miidiyaadhaan, inni haasa'uu danda'u haasa'uudhaan, inni katabuu danda'u katabuudhaan waan danda'amu hundumaan uummata keenya bira dhaabbannee uummata keenya rakkoo hamaa isarra ga'aa jiru garaa cimaatu itti deemaa jira. Jenoosaayidii guddaatu deemaa jira. Waan hamaatu deemaa dhufaa jira. Waan kun akka hin taaneef harka wal qabannee akka hambisuudhaaf qabu qabnaan jedhaa. Kana waamicha kanan dabarsaaf uummata keenya. Baay'ee galatoomaa Profeesar Asaffaa Jaallataa kanaan duras waanuma nu barsiiftanidha. Kuni as baatanii yaada keessan uummata keessan wajjin qooddachuudhaaf dabarsu. Kanaaf baay'ee galatoomaa nu jiraadhaa siin jedha maqaa Oromiyaanis neetwoorkii maqaa sagantaa hubannaa akkasumas immoo ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjiniin galatoomaan nagaadhaan nu jiraadhaa siin jedha nagaatti. Isinis Obbo Tasfaayee fi Nuuree Sabaa yeroo keessa fudhattanii yeroo sanbataa silaa yeroo waan biraa jechuu dandeessan uummata keessaniif dhaabbattanii yeroo keessan aarsaa gootanii uummata keessan barsiisuudhaaf uummata keessan bira dhaabbattanii haasaa kan akka goonu waan naaf feertaniif baay'ee galatoomaa galati keessan bilisummaa ta'uun jedha. Nagaatti hunduma keenyaaf nagaatti gaa. Nagaatti.